Ejensiin sabquunnamtii Dirree Dhawaa Dirree TV'n sagantaa tamsaasa isaa TV fi reediyoodhaan babal'isee akka baha biyyattiitti miidiyaa adda duree ta'ee argamutti xiyyeeffannaa olaanaan hojjechaa jira. Tamsaasa isaa televezyiiniitiin Harargee bahaa fi lixaa dabalatee kutaalee baha biyyattiitti hanga naannoo Somaaleetti jiran tajaajiluuf qophaa'aa kan jiru yoo ta'u, akka biyyaattis miidiyaa dorgomaa ta'uudhaaf toora saatalaayitiitiin dhufee jira. Kanuma ilaalchisuun jiraattoonni Harargee bahaa fi lixaa waa'ee Dirree TV maal jaan kan jedhu isin miillachiifnaa nu hordofaa. Kurfii ajaa'ibaa uumama dinqisiisaa baha biyyattiitti argamu kana daawwachaatii fi dinqisiifachaa imala keenya Dirree Dhawaa irraa eegalle. Seensa magaalaa Qarsaa irraa eegalle ija kaameeraa keenyaatiin teessumaa fi qilleensa ganamaa kana magaalaa Qarsaa miillachuudhaan eegalle. Iddoon kun seensa magaalaa Laangee kan hara Laangee fi magaalaa Laangee waliin mul'atudha. Hara kana daawwachaa ganamarraa tilmaamaan toora sa'aatii 2 Laangee geenyee jiraattoota magaalaa Laangee waliin turtii taasifnee jirra. Kan argamnu godina Harargee bahaa aanaa Qarsaa magaalaa Laangeetti. Magaalaan Laangee magaalota aanaa Qarsaatti jalatti argaman keessaa takka yoo taatu haalli qilleensaa ganamarraa zaalamatti haala qilleensaa duumessaa fi kanaan wal makatadha. Waa'ee ejensii sabquunnamtii bulchiinsa Dirree Dhawaa Dirree TV irratti jiraattonni magaalaa Laangee maal quba qaban? Dirree TV tamsaasa isaa saatalaayitiidhaan eegaluudhaan wal qabatee ni hordofanii laata dhimma jiru irratti namoota tokko tokko ni haasofsiifna nu waliin tura. Toofiq Hussein jiraata Laangee. Dirree TV waan agarree kam? Dirree TV waan agarree. Amma saatalaayiti irra ba'ee jira Dirree TV. Ganaan ilaalla. Ganaan ilaalla. Mee sagantaa akkam fa'aa yoo dalagee feetan gidee saatalaayiti irratti? Sagantaa aadaa teenya calaqqisiisu gartee sanuma yoo ibsee gammanna jechuudha. Maqaan kiyya Jamaal Isuunyaa asuma Laangee jedhadha. Dirree TV duraan garuu dilasa waan argamnu karaa FM dilasatti wanta qabu. Dilas dhageessu amma immoo egaa gara saatalaaytiin eegalan hordofuunis immoo ni eegalla jechuun dirqama ta'a. Mee Dirree TV'n faayidaan miidiyaan qabu maali? Jechuun miidiyaa infoormeeshinii haaraa irraa argata. Ammas wantoota adda addaa wanti asitti bakka biraa asitti hin argine bakka waan kaameraan qarasaa wanta jiruuf waan haarallee irraa dhaga'uu dandeessa jechuudha. Kun ammoo waan bareedaadha. Jajjabaadha isin jechuu barbaadeera. Maqaan kiyya Maamad Sufyaan naan jedhama jiraata Laangee asumaan jiraadhaa jechuudha. Dirree TV duratti nuti akkamitti agarra seete anteenaadhaan ilaalaa ture kubbaallee itti ilaale akkas san hunda ilaalaa turre jechuudha. Diraamaan Dirree TV'n dhaabbachuun isaa guddina afaan Oromootiif bakka qaba. Afaan keenya babal'achuu agarsiisa. Kana fakkaataa jechuudha. Dirree TV'n bal'ina afaan Oromoo irratti hojjetee seenaa takka gootota Oromoodhaa nama tokko hayyoota jira. Diraamaalee adda addaa afoola afaan Oromoo irratti guddina afaan Oromoo irratti walumaa galattu guddina afaan Oromoo irratti yoo nu hojjete fudhatama qabaa jechuudha. Nuti uummanni keenya Dirree TV waan nurraa barbaadu hundaan jechuudha. Akka OBN la gargaarutti jechuudha. Miidiyaalee jiran kan afaan Oromoo hunda akka gargaarutti Dirree TV cinaa dhaabbannee waan nurraa barbaaduun ni gargaarraa ni deeggarraa jechuudha. Ammoo Dirree TV'n naannoo akka Harargee kanatti waan nu fakkaatuuf jecha. Loqonnillee waan nu fakkaatuuf jecha afaan keenya waan waliigalluuf jecha jechuudha. Tokko malee waan akkasiisan waan nu gargaaruuf bira dhaabbachuun dirqama keenya ta'a dirqama lammummaa ta'a jechuudha.
yeroo magaalaa qullubbii geenyutti ifni aduu bu'aa dhufee kan bunaa fi shaayii funyaan kaayuu barbaaduuf haalli mijaa'eem namootni bobbahaa jiru. Dirree TV'nis bobbaa isaatiin qullubbii gahee yaada uummataa fudhachuu itti fufeem. Ani Maamad Hassan jedhama. Magaalaa Qullubbiiti. As ganda mannaaf shaakana. Nuti ugaa garuu isa barnoota namaa kanna namni hundinuu ni baye waan kana laaleeti irraa waan hubatu qaba. Namni as jiru oggaa ijalleen arkuu baatu qaamalleen dhaquu baatu ijaan oggaa arkuu waan takka irraa barata. Namni waa tokko irraa baratu jechuun anis waan hin baradhe kaaniif dabarsuu hin danda'a. Haala kanaan inni kun haalaan gaariidha. Ganamuu silaa yeroo takka akkas dhufee uummata kana keessa deemee akkanatti yaada irraa fudhatee bareedaa inni fakkaata. ስሜ ትዕግስት ይባላል። የቁልቢ ነዋሪ ነኝ። ድሬ ቲቪ አሪፍ ነው፣ እንከታተለዋለን። ምርጥ ነው፣ ፕሮግራሙ አሪፍ ነው። waa hedduun fayyada haala barnoota kanaati uummata beekumsalletti haalli uummataallee bareedaa uummalleen karraa yaadeeti yaada bareedaa kanarraa laallateeti kaf birallee hirmaachuu dandeenya irratti ማለት ያው የአንድን ህብረተሰብ የአንድን አካባቢ የሚያጠነጥን ነው። ስለዚህ በዚህ ቢቀጥል አሪፍ ነው። ያው ብዙ አይነት ፕሮግራሞች አሉ። እንደ ድራማ አይነት ፕሮግራም አለ እና ያው በተለይ ሴቶችን ለማበረታታት እውነት ነው እና በብዙ ነገር አሁን ገጠር አለ፣ ከተማ አለ እና ብዙ ወጣቶች አሉ። ስለዚህ እነሱን እንዲበረቱ ጠንካራ እንዲሆኑ ያው እንድታበረታቱልን እንፈልጋለን። ኢቭን ሄዱ ነመት ቶላ sagantaa bashannansiisoo hedduu qaba. Yeroo wanti edillee waan akka diraamaa kan wanneen akka qophii garaagaraa waan hedduu qaba. Bakka Dirree TV'n hedduu baay'ee waan namatti toludha bakka. Dirree TV'n magaalota godina Harargee Baatii fi Harargee Lixaa uwwisuudhaaf sochii garaagaraa taasisaa jira. Sagantaa sagalee uummataatiin as magaalaa Qullubbiitti argamee yaada uummataa eejensii sabquunnamtii bulchiinsa Dirree Dhawaa irratti uummanni hubannoo maal qaba, maal hordofaa waan jedhu irratti uummata haasofsiifnee jira. Qophiin keenya ammallee akkuma itti fufetti jira. Amma immoo gama magaalota Harargee Ba'aa fi Harargee Lixaa kanneen itti aananitti kan imallu ta'a. Hanga dhumaatti nu waliin tura. imala keenya itti fufuun qilleensa ganamaa kan qabbanaa fi tiftifa roobaa wal makate keessa qaxxaamuram onoota calanqoo keessa qaxxaamurree magaalaa calanqoo if duratti miillanne ummanni magaalaa calanqoo Dirree TV akkamitti ibsam yaadni isaanii kunooti. bulchiinsa Dirree Dhawaa Dirree TV'n tamsaasa isaa saatalaayitiidhaan eegalee bubbulee jira. Manni waa'ee Dirree TV maal jechuudhaaf as aanaa meettaa magaalaa Calanqootti argamna. Dirree TV'n tamsaasa isaa saatalaayitiidhaan eegalee sagantaalee akkam barsiisuu eegala. Sagantaalee akkam yoo isiniif dhiyeessee barbaadan dhimma jiru irratti yaada uummataa sassaabuudhaaf as Calanqootti argamnee jirra. Yaada uummataa sagaleen uummataa yaada uummataa akka itti aanu kanatti sassaabee jira. እና Dirree TV haalaan bareedaadha. Sagantaa aadaa qaba. Waa hunda dabarsa. Calanqoo dhufee haa dalagu. Ilaala haja Dirree Dhawaa qofa ilaalu kan warra olii qofa ilaaluu jiran gamma. Keessan kun silaa bareedaadha. Keessanis as dhuftanii qorrastanii wanta jettanis bareeda akka kiyyan. Dirree TV'n sagantaa isaallee bareedudha. Garuu waa tokko wanta karaa irra ta'e jira. Haala aadaa Oromootti ijoollee qabsiisee aadaa Oromootis amma fakkeenyaaf akka OBS jechuudha. Deemtee iyyaafannoo hayyoota Oromoo fa'a warreen bade baastee biyya beesaa jirti. Haala sanatti kan hojjetanii isin jira. Haala gammachuutu ilaalaman. Inni tokkoffaan miidiyaan bilisa ta'uu isaatiin agarsiisa. Aanaa kana osoo hin ta'in aanaa hundirra yaa'anii sagantaa banatanii za'a dheereeffatanii haalatti biyya tasgabbeessan sana hubachiisa. Maqaan kiyya Yaasii Yuusuf Abdullaa hojjetaa mootummaa manaajera Araddaa Waldee Gammachuuti. Haalaan barbaachisaadha. Uummata keenya yeroo hunda waan hunda adda addaa labsi adda addaa beeksisaa jajjabeessaa jira.
ganaallee ammaafis kan hin muramne hamilee keenya uummata hunda bira dhaabbatee ittiin jajjabaachuu qabaa jechuudha. Miidiyaa amma qayaaf namni hawaasni keenya miidiyaa akka jajjabeessuu qabu humnaa yoo dadhabe yaadaan jajjabeessuu qaba. Cinaa dhaabbatee miidiyaanis hawaasa isaa jajjabeessuudhaaf gandatti bira dhaqee haasa'ee infoormeeshinii irraa fudhatee haala isaan itti bu'aaran haala isaan itti gammadan akkasitti cinaa dhaabbachuu qabaan jedha. imala keenyaan sagalee ummataatiin yaada ummataa sassaabuuf erga dirree dhawaa kaanii magaalota Harargee Bahaa kanneen akka Qarsaa, Laangee, Qullubbii, Calanqoom, Qobboom, Kaarramillee fi Baroodaa qaxxaamuruun imala keenya itti fufnee Harargee lixaa aanaa Doobbaa yeroo seennu ija kaameeraa keenyaatiin uumama magariisa nu hawwate fudhachuu itti fufne. Iddoon fageenyarraa agartan kun hadas gadii biiftuu bahaa akka jaamu jiraattota naannichaarraa odeeffanne. Imala keenya itti fufuun magaalaa Hirnaa fageenyarraa miillachuu eegalle. Ejensiin sabquunnamtii bulchiinsa dirree dhawaa tamsaasa isaa toora saayitii salaayitiin erga eegalee booda hawaasni maal jaa dirree TV hangam takka hordofaa jiru yaada yoo sassaabuudhaaf dirree dhawaarraa kaanii Harargee Bahaa fi hanga lixaatti imallee jira. Imala keenyaan magaalota hedduu Harargee Bahaa qaxxaamurree Harargee lixaa magaalaa Hirnaatti argamna. Hawaasni magaalaa Hirnaa waa'ee TV dirree maal jaam? Dirree TV haalaan baay'ee namatti tola, qophii miidhagsaadha. Wanta haalaan mimmiidhagaa yoo ta'es haalaan barbaachisaa qophiilee akka safuu qophiilee akka bakka diraamaa takkaataa inni jira afaan Oromoo haalaan babal'isu jira amma haala kanumaa wal qabatee diraamaalee babbareedoo jira diraamaalee koomeedootaa jira kanneen hammatee bakka guutuutti akka wanni godhu mara dirree TV haalaan natti tole haalaan miidhagaadhaani. Waa hedduu nu barsiisa waa hedduu irraa baranna ammaasis piroogiraama keessanillee jala deemu jira nutis laalu jirra itoo saayitii irratti jiraami laalu jira nuti illee hubannoo takka irraa fudhachuu jira barnoota isin kennitanis irraa hubannoo fudhachuu jirra. Harargeen TV tokko silan qabna ija TV kana qabaachuu keenyaan haalaan itti gamman. TV kana waan hedduu akka waan Harargeen qabdu akka nu beeksisu tana jaalannaa tanaaf haa jajjabaatu yenna qaceello. TV kanuma Harargee guutuuti malee dirree TV jechuudha. Saniifuu waan nuti haalaan akka nu jajjabaatu mi'ee waa hedduu akka keessa simatu. Afaan Oromoo dubbatu guutuudhaaf. Dirqamaan wal gargaarsaan wal hubannee yaada keenya wal dabarsinee jechuudha. Wajji wal gargaarree hojii dalaguu qabna nuti. Qophii goonee waan asii qophaa'uu qabu isinii qopheessinee. Akka dargaggoo magaalaa Hirnaatti. Dirree TV akkitti hin beeku. Dirree TV gisee hunda muuziqaadhaan isaan beeka. Garuu muuziqaa adda addaa irratti saba hundaa irratti dhiyeessanii tamsaasaa jiranii. Ta'ee garuu muuziqaa qofa osoo hin taane zeenan hin barbaachisaa haala yeroo gooti wal qabatee rakkoon amma biyya keenya keessa jiru wal qabatee zeenan naannoo isaatirraa tamsaasuun dirqama ta'a hawaasaaf gurra uummataa ta'e jechuudha. Dirreen TV silaadoo kana ta'e baay'ee bareeda gaarii ta'an jedhaan akka yaada kiyyaatti. Jalqaba irratti waan inni gochuu qabu tamsaasa sagalee uummataa ta'uu qaba akka yaada kiyyaatti. Tamsaasa sagalee uummataa ta'uu qaba sanirraa darbee garuu waan dhugaa jiru miidiyaa jechuun dhugaa jiru ta'ee soba saaxileet haqa jiru himeet miidiyaa wanni jedhamee waamamu kanaan jechuudha kanaan isa beekan akka nama dhuunfaa tokkootti. Jalqabbiinsa baay'ee gaariidha dasa namadha garuu akkanumatti itti fufeen baay'een itti gammada akka nama dhuunfaa tokkootti. Dirree TV hordofaa hin ture garuu duraanillee xiqqaatu amma haalaan guddatee jira jechuun barbaada dhageettillee harkaatillee kan jiru guddatee jira. Dirree TV jechuun bara uummataaf faayidaa guddaa qaba. TV tokko namni hin qabne akka nama gurra hin qabneeti. Kanaaf dirree haalaan anillee hedduun jaaladha jechuudha. Namni keenyallee Oromoon teenya hedduu jaalatti. Kanaaf jajjabeessuu qabna. TV'n faayidaa guddaa qaba akkuma beekamu. Garuu isaa kana itti maxxannee sirriitti keenya jennee namni bakka jirutti obboleeyyan hedduu jira jajjabeessinee guddisuu qabna. TV tokko haala ajaa'ibaatiin keenya jennee itti maxxannee akka qaama keenyatti kunuunsuu qabna jechuudha. TV tana dura kubbaa agarsiisaa ture. Waa'ee kubbaa irratti hin beeka. Kubbaa qofa laalla ture. Amma immoo akka zeenaa himu waan adda addaa dhugaa uummataa kijiba dhiisee dhugaa uummataa qofa akka himu sagantaa babbareedduu achirra fidee uummata simatu hawaasni akka bal'inaan hedduminaan laaluu barbaada. Sagantaalee miidiyaa hawaasa keessa jiru hunda gabbu'ee gadi fageenyaan
bu'uurarraa dhugaa jiruu fi jijjiirama jiru hunda uummataaf akka ibsuun barbaade. Kana dura ni hordofna ture hordofaatiin ture ammaas qaceellotti akkaan qaceellotti hordofuu na godha. An amma diraamaa adda addaatiin fedha. Diraamaa nama kokkofalchiisu TikTok kanneen akkana kana. Waan hedduu nama kokkofalchiisu jira. Diraamaa adda addaa kan dhokoote amma TV'n biraadha. Waa'ee diraamaa kana hedduun baasan. Amma dirreen ararraa kaasee duraanillee itti jirtanii garuu ararraa kaasee akka diraamaa adda addaa nutilleen takala hordofnu kana namoota keenyaaf dhaamuun barbaada. Sirriitti galatoomatelleen. Kana dura ni hordofna ture hordofaatiin ture ammaas qaceellotti akkaan qaceellotti hordofuu na godha. Ejensiin sabquunnamtii bulchiinsa Dirree Dhawaa Dirree TV'n imala isaa magaalaa Dirree Dhawaa irraa erga eegalee magaalota godina Harargee Bahaa fi Lixaa qaxxaamuruudhaan magaalaa Hirnaatti fuullee jiraattoota magaalaa Hirnaatti waliin turtii taasisee jira. Imala isaa ammaas itti fufuudhaan hanga magaalaa Cirootti kan fuulla'u ta'a. Hanga dhumaatti ammallee nu faana turaan afeerra keenya. Imala keenya guyyaa lammaffaatiin magaalaa guddittii godina Harargee Lixaa magaalaa Ciroo seenneem. Magaalaa Cirootti sochii ho'aatu mul'ata. Magaalaa guddittii godinichaa akka taate sochii magaalaa sana keessatti mul'aturraa hubachuun ni danda'ama. Dirree TV'n tamsaasa isaa saatalaayitiin eegalee kutaalee bahaa biyyatti uwwisuudhaaf sochii eegalee magaalota Harargee Bahaa fi Lixaa hunda qaxxaamuree har'a magaalaa Cirootti argamna. Ejensiin sabquunnamtii bulchiinsa Dirree Dhawaa Dirree TV'n hangam takka daawwataman. Uummanni magaalaa Ciroo jiraattonni godina Harargee Lixaa magaalaa Cirootti argaman waa'ee kanaa maal jedhan turtii jiraattoota kanaa waliin taasifne isin akka itti aanutti isiniif dhiyeessina. Miidiyaan tokko babal'achuun biyyilleen akka guddatu hin godha. Hawaasni illeen sirriitti dhaggeeffatee bayyinata irraa fudhachuu hin danda'edha yaada. Abduliz Mahamadin Anjama. Dirree TV'n asit dhufee dubbisee yaada keenya fi fedhii nuti qabnu nu dubbisuu keenyaaf baay'ee natti gammada. Garuu Dirree TV'n kan irratti hojjechuu qabu aadaa Oromoodhaa irratti safuudhaa fi duudhaa Oromoodhaa kan eeggate tahee babal'ina aartii Oromootii fi waa hunda irrattuu waan Oromoo jaalachiisu irratti akka hojjetu fedha qaba. Waa'ee haala biyyaa wal qabatee haala bashannanoota adda addaadha. Bakka inni jedhamu waa'ee beekumsaa waa'ee adda addaadha. Waa'ee beekamtii adda addaa kan qabu fa'aa waan akkasiidha. Akkas yoo dhiyeessitan gaariidha jedhee yaada akka mataa kootiitti. Guddina afaaniitii fi guddina aadaa uummata sanii calaqqisuudhaaf miidiyaan haalan barbaachisaadha. Dirqama nuti isaan miidiyaan nurraa qabu nutis baannee waan nurraa eegamu godhuu qabna. Dirree TV'n uummata keessa gabbu'ee aadaa isaanii qorachaadha. Bakka fagoo fi bu'aa bahii hunda obsaan keessa dabree akka waan uummata keessa jiru uummata ol baasu uummata keessa aartii uummata keessa jiru aadaa uummata keessa jiru akka uummataaf aadaan sun akka hin banne akka calaqqisiisee akka bakkaan ga'u fedha qaba jechuudha. Dirree TV baay'ee jaalannaa nuti. Baay'ee walitti dhaloon nyaan hin hojjenne ni agarra. Dirree TV isaa ta'u guzee agarra nuti laak sheer goona. Ammoo Dirree TV'n kana bira kutee asitti immoo haala qabatamaan hojiin hojjetamaa jirtu. Maal fakkaata jee asitti dhufee nu ilaaluudhaaf minaalbaata anaaf ta'uu danda'a yeroo jalqabaatti. Dirree TV baay'ee galatoonfannaa tana caalaa immoo wantoonni irratti waliin hojjechuu qabnu wanta bal'aatu jira. Tana dura hariiroo gaariidhaan yeroo yeroodhaan waliin dhufnee akka waliin hojjennu abdii qabna. Dirree TV'n baga nagaan dhuftan jennaa jajjabaadhaa fayyaa ta'a. Dirreen TV'n TV umrii amma yeroo umrii dheeraa tureera asitti keessattuu kabareejiin godina lama godina Harargee Lixaa, Harargee Bahaa, naannoo Somaalee, naannoo Affaar hanga biyyaatitti haalli jiru hojiileen keessattuu hojii misooma dinagdee keessa sochiilee adda addaa keessatti aadaa naannoo kana calaqqisiisuu keessatti hojiilee sochii aadaa fi duudhaa naannoo kana sirriitti ibsuu keessatti beeksisuu keessatti shoorri ni taphatu olaanaadha jechuudha. Baay'inaan kan asitti hordofanii
Fakkeenyaaf hawaasni keenya dirree TV bal'inaan hordofu maaliif kan inni baay'ee tamsaasni isaatis walitti dhufeenya hawaasa saba sablammootaa akka naannoo kanaatti jiran bal'inaan kan ibsu. Kanaan alattis immoo hojiilee xiyyeeffannoo guddina biyyaa keessatti shoorri taphatu guddaadha. Ammas cimee itti fufuu qaba. Karaa godina lamaan qofa otoo hin ta'in akka biyyattitti aadaa naannoo kanaa calaqqisiisuudhaan barnoota adda addaa kennuudhaan guddina biyyaa keessatti shoorri guddaadha. Jajjabaachuu qaba. Haala gaariin hawaasnis kan hordofaa jiru ta'uun ibsa Egaan daawwattoota keenya dirree TV'n tamsaasa isaa saatalaayitiin eegaluu wal qabatee yaadni jiraattota kutaalee baha biyyattii keessaa kan Harargee bahaa fi lixaa kana fakkaata. Dirree TV'n fedhii keessan bu'uura godhachuun hojjeta waan ta'eef hordofaa irratti hirmaadhaan dhaamsa keenya. Kanarraa kanumaan goolabna.